Nation Production Abbanni Nation Production meeshaalee ammayyaa qixeeffachuudhaan hojii dookumantarii eegaleera. Dookumantarii gurguddoo kan gosaa, kan qixxee lammii, seenaa goota jaalattanii, seenaa maatii keessanii, seenaa lafa seenaa qabu, seenaa magaalaa, seenaa ardaalee jilaa, seenaa iddoowwan hawwata turizimii, seenaa hundeeffama yuunivarsiitiiwwanii, kan waldaalee, seenaa hiriyaa fi fira jaalattanii isin faana hojjechuudhaaf qophaa'eera. Nu argachuuf lakkoofsa bilbilaa 0952245224 nuuf bilbilaa. Nation Production. Ashama akkam jirtu daawwattoota YouTube margaan kaasum odeeffannoon har'aaf isiniif filadhe kunootiin Soomaaliyaan dippiloomatiin Itoophiyaa sa'aatii 72 keessatti biyyatti gadhiisee akka ba'u ajaja dabarsuu isheen Walaayittaa aanaa kaawoo Kooyishaatti namoonni 7 du'uu isaanii Prezidaantiin Keenyaa Wiiliyaam Ruutoon hawaasa Oromoo Keenyaa waliin guyyaa jila aadaa kabajuu isaanii Artisti Taaddalee Roobaa mana murtiitti dhiyaachuu isaa Prezidaantiin Somaalilaand waliigalteen Itoophiyaa faana uumne sababa atakara uumameen harkifachaa jira jechuu isaanii Bankiin daldala Itoophiyaa kaapitaalli maallaqaa koo birrii tiriliyoona 2.6 gaheera jechuu isaa Shamarreen magaalaa Naqamteetti humnaan gudeedamte ija ijoollee ilaaluu sodaadheen barumsa koo dhiisee manatti deebi'e jechuu ishee fi kanneen biroo dhimma har'aaf isiniif filadheedha. Godina Walaayittaa aanaa kaawaa Kooyishaatti namoonni 7 du'uu isaanii odeeffannoon achirraa argame kan ibsu. Godina Walaayittaa aanaa kaawaa ganda Laashoo 01 fi Kooyishaa Laashoo jedhamutti bokkaa yandoo hamaa roobeen sigiga lafaa mudateen namoonni 7 du'uun lamaan isaanii immoo miidhaan cimaan irra gaheera jedha odeeffannoon achirraa arganne. Artisti Taaddalee Roobaa kan mana murtiitti dhiyaateef sababa hojiitiif cheekii birrii miiliyoona 1.3 ofirraa qaba jedhamee itti kennamee birrii dhabuu isaatiin Taaddalee Roobaa dabalatee ogeessonni kaameraa diikoorii irratti hojjetan kanneen biroos akkasuma namuma wal fakkaataa cheekiin maallaqa ofirraa hin qabne kennuufii ibsan. Taaddalee Roobaa fi himattoonni kanneen biroo lamas sadaasa 15 bara 2016 Golf Club iddoo jedhamutti badhaasa Irreechaa jedhamu irratti Taaddalee Roobaa baandii guutuu muuziqaa akka dhiyeessu walii galamee hojjetus cheekiin inni fudhate birrii ofirraa dhabuu isaatiin imannaan kun kan baname. Hojii kana hojjechuudhaaf birrii miiliyoona 1.3 walii galan Aadde Naasiim Mahammad himata isaan irratti baname kanaaf humnoota nageenyaan qabamanii guyyoota 10 booda dhimma isaanii ala taa'anii akka hordofan wabiin ba'uun isaanii heerameera. Cheekiin Taaddalee kenname 2 yoo ta'u inni tokko birrii 500 inni biraa immoo birrii 800 ofirraa qaba. Cheekiin baankii Gamtaa Oromiyaa jedhu kun lachanuu birrii homaa ofirraa hin qabani. Haaluma wal fakkaatuun ogeessonni kaameraa fi diikoorii Daawit Alamuu fi Saamii Nagaash jedhamanis walduraa duubaan birrii 100 fi 20 fi 250 cheekiidhaan fudhatanillee birriin kun akkaawuntii haadha qabeenyaa kanarra hin jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa kun erga ragaa namaa hundaa fudhatee booda murtiidhaaf beellama gaafa sadaasa 4 bara 2017tti qabeeraafi. Waliigalteen ulaa galaanaa Itoophiyaa faana uumamee sababa atakaroon uumameen harkifateera jedhan Prezidaantiin Somaalilaand. Prezidaantiin Somaalilaand Muusaa Bihii akka jedhanitti sababa wal dhibdee naannawaa fi daangaa naannoo sanatti uumameen itti fayyadamni isaa hanga ammaatti osoo hin xumuramiin hafee jedhan. Mootummaan Itoophiyaa ammoo amajjii 2024 Itoophiyaan Somaalilaand waliin ulaa galaanaa ishee fayyadamuu waliigaluu ishii beeksisee ture. Waliigalteen kun Somaalilaand qaama danaa fi daangaa lafaa kootiitii akkamitti osoo nan hin beekin waliigaltee akkasii raawwatti jettee mootummaa Itoophiyaa balaaleffattee turte. Dheekkamsa kana booda waliigaltee shaakala waraanaa Masirii waliin taasisuudhaaf waliigalteetti. Waliigaltee kana boodas loleen Masirii Somaalee keessa mandheeffachuudhaan ba'a Afrikaatti muddamni guddaan akka uumamu taasiseera. Kun ammoo waliigalteen keenya hojiirra ooluudhaaf harkifachuusaaf sababa guddaadha jedhan Prezidaantiin Somaalilaand. Waliigalteen nuti goone kun osoo hojiirra hin oolle har'a ji'oonni 10 darbaniiru kan jedhan Prezidaantiin Somaalilaand Musee Baayii kunitti yaadamuu qabaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa ulaa galaanaa kiiloomeetira 20 ta'uu
ganna 50 kireeffachuuf walii galuun ishee kan yaadatamudha. Pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bii filannoo pirezidaantummaa Somaaliilaandii sadaasa 13 bara 2024 gaggeessuudhaaf qophiitti jiru. Gabaasni kan BBC Afaan Oromooti. Baankiin Daldala Itoophiyaa ammoo kaapitaalli maallaqa birrii kootii tiriliyeena 2.6 gaheera jedhe. Baankiin Daldala Itoophiyaa kana kan ibse gamaggama raawwii hojii guyyoota 100 kan bara 2017 yoo dhiyeesse irratti. Gamaggama kana irratti baankiin kun guddinni dinagdee kan bara darbeerraa dhibbeentaa 30 caala jedhe. Baankiin kun ji'oottan 3 darban keessatti birrii Itoophiyaa biiliyoona 100 fi biiliyoona 21 fi miiliyoona 500 liqeeffattootaafis liqeessuusaa beeksise. Ji'oottan 3 darbanitti daddabarsi maallaqaa lakkoofsaan miiliyoona 600 fi miiliyoona 4 ta'uu karaa kaffaltii dijitaalaa kan raawwatamedha. Kun immoo kan bara darbeerraa dhibbeentaa 46 caala jedhe. Daddabarsa maallaqaa karaa filannoowwan kaffaltii dijitaalaan gaggeeffaman daldala waliigalaa birrii tiriliyeena 3.1 kan raawwatame yoo ta'u, kunis kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun yoo madaalame caalmaa dhibbeentaa 55 qaba jechuun beeksiseera. Gabaasni kan Addis Istaandaardi. Bultiin nagaa nageenin badaada yooyya amale yooyya. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon hawaasa Oromoo Keeniyaa waliin guyyaa jila aadaa Oromoo kabajan. Sabdaneessummaan eenyummaa Keeniyaati kan jedhan pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon afaan Oromoos waan dubbataniif yeroo garagaraatti Oromoota Keeniyaa biraa yoo deeman argameera. Sabni guddaan Kuush Oromoon warra duudhaa fi sirnaa, warra safuu fi safeeffannaa, warra ganamaa ganamtee ilaaf ilaameen guddate ta'uun isaa labatarraa dhaalee ittiin lufaa turuus har'aarraa dhaloota biratti safuun cabaa deemaa jira. Abbootii fi haadholeen muraasni mataan isaanii duudhaa fi safuu Oromoo dhaalanii dhaalchisuu qaban dagachaa ilmoo isaanii faana waan duudhaa fi safuu sabichaa cabsuu yoo raawwatan arguunis aadeffameera. Guddaan xinnaa gad ta'e, xinnaan immoo ittumaa badee biliqee manaa manatti namaa namittiin hundi waan beekan wallaaluun bu'aan isaa guyyaadhaa guyyaatti durin jirreen dhaga'amaa fi argaa akka ooluuf sababa guddaa ta'eera. Kanaaf immoo ragaan guddaan gudeeddaa dubartoota lamaa magaalaa Naqamteetti tibbana raawwateedha. BBC'n Afaan Oromoo durba ganna 15 viidiyoodhaan waraabamaa gudeedamte kana dubbisuun akka barreessetti shamarri gudeeddiin irratti raawwate kun ijaaf ijoo dhabdeetti jedha. Hawaasa duudhaa beekuu, abbaa fi haadha rakkoo fi makkoo hundaa ishee guddisuudhaaf dabarsetti waan barri fide maal godha jettee mul'attuyyuu ija barattoota ishii waliin baratanii ilaaluu dadhabdee cufattee manatti deebi'uu ishee BBC irraa dhaga'ameera. Somaaliyaan dippiloomaasiin Itoophiyaa sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisee akka ba'u ajaja dabarsite. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa dippiloomaatiin Itoophiyaa tokko hojii gahee dippiloomaasii isa waliin simne irratti bobba'e jechuudhaan sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisanii akka ba'an kan ajaja dabarsite. Dippiloomaatiin ajajni kun irratti darbe Imbasii Itoophiyaa Muqaadishootti argamutti gorsaa ta'uudhaan tajaajilaa kan turan Ali Muhammad Adan yoo ta'an, ministerichi ammaan booda Somaaliyaa keessatti kan isaan hin simanne ta'uusaa labsii baaseera. Ministerichi ibsa isaatiin gochi Adan seera hariiroo dippiloomaasii waliigaltee Veeyinaa keewwata 41-42 jalatti tumame kan dippiloomaatonni biyyattiin alaa dhimma keessoo biyya isaanii keessummeessite keessaa galuurraa akka of qusatan hubachiisa. kun immoo kana cabseera jettee beeksisa baafte. Nation Production dhaabbanni Nation Production meeshaalee ammayyaa qixeeffachuudhaan hojii dookumantarii eegaleera. Dookumantarii gurguddoo kan gosaa, kan qixxee lammii, seenaa goota jaalattanii, seenaa maatii keessanii, seenaa lafa seenaa qabu, seenaa magaalaa, seenaa ardaalee jilaa, seenaa iddoowwan hawwata turizimii, seenaa hundeeffama yuunivarsiitiiwwanii, kan waldaalee, seenaa hiriyaa fi fira jaalattanii sinfaana hojjechuudhaaf qophaa'eera. Nu argachuuf lakkoofsa bilbilaa 0952245224 nuuf bilbilaa. Nation Production